mana ciisaa isaa keessatti akka ta'ee fi maallaqa yeroo to'atamu abbaan nuti 200 baay'inni isaa qarshii 100 ta'uu akka ta'e poolisiin magaalaa Jimmaa beeksisee jira. Maallaqni kun yeroo to'atamu qalama ittiin oomishuu fi maashina ittiin oomishuu dabalatee harkatti qabamee jira. Yaada keessatti kenna. Waan kun Amaanu'eel Goosaa jedhama. Magaalaa Jimmaa keessatti Yoo yaa arkafuunii hordoftoota kabajamtoota chaanal YouTube Askaalech jalatti argamtanii jirtu ni jira nagaa kiyya galata waaqayyoo. Egaa moorra waan haaraa tokko qabadhee dhufeen jira. Innis maalidha yoo seetanii akkuma viidiyoo irratti argitan kana namtichi kun biyyisaa akkuma viidiyoo irratti jiru yeroo sagaleen waan ta'eef sirriitti dhaga'amuu dhiisuu danda'a. Namtichi kun nama ogummaa qabuudha. So maal jechuu barbaadetanii haa ta'u malee Itoophiyaa keessatti qarshii naannoo Jimmaa kan jedhamu jechuudha. Naannoo Jimmaa warri beektan jechuudha. Achitti qarshii akkuma beektan qarshii Itoophiyaa kan duraatirraa jijjiirame warri beektan yaa Itoophiyaa warri galtanii beektu. Haasa'u malee qarshii isuma fakkaatu isuma qurruuti akkuma argaa jirtanii asirratti jechuudha. Anuma akkasii hojjete jechuudha. Namichi kuni anaaf gaafiidha dubbachuuf gaafii guddaan ta'e namoota hedduun akkuma argaa jirtan asirratti kiloo intini kanarratti jalqaba irratti natu barreesse. Akka yaada mataa kiyyaatti maal jechuun barbaade namtichi kun biyaansi beektanii Itoophiyaa keessatti namoonni beekamtii qabanii akkasuma ogummaa qabanii baay'ee jajjabeeffamaa hin jiranii. So haa ta'u malee qarshii kan uumu namaa miti beeksifachuu dhabee akka attuutitti kan mana isaa keessatti hojjetee balleessee malee namichi kun biyaansi yoo xiqqaate jajjabeeffamuu qaba jedheen yaada. Dhugaa dubbachuuf xiqqoo sagaleen kiyyaa waan intini jedhee fi akka kiyyatti akka yaada mataa kiyyaatti namichi kun jajjabeeffamuu qaba. Dhugaa dubbachuuf qarshii akkanatti ofiisaatiif dandeettii guddaa qabaannan qarshii kan hojjete malee odoo dandeettiin qabu ta'e qarshii kan hojjetu jechuudha. Dhuguma biyaansi beeksifsuu dhabee qarshii sobaa kan jedhamu saniin waan wal fakkaatuuf garuu qarshiin biyaansi dhugaa dubbachuuf isuma qurruxiidha. Qarshuma isaa fakkaata akkuma argitanii namtichi kun ofiisaatiif intiniidhaan tolchuun isaa akka raajititti ilaalamuu qaba jechuudha. Qamanii mana hidhaatti darbanii jiranii dhugaa dubbachuuf baay'ee garaana nyaatee maaliif jennaanii yaa'u nama kanaa ani jechuun anuma beeksifachuu dhabesaniif qarshii sobaa ti jedhanii akkasumas yan jedhanii malee namichi kun sirriitti jajjabeeffamu. Kana wanti jiru jechuudha. Yeroo baay'ee biyya keenya keessatti gadaantummaa akkasuma toffii ani amma fakkeenyaaf sirrii hojjete jechuu kiyya osoo hin taane sirrii akka sirrii hojjete ani amma fakkeenyaaf beeksisa osoo waan akkana hojjechuu nan danda'a jedhee kan beeksifata ta'ee yookiin immoo kan faqqadaniif ta'ee hojjechuudhaaf mirga qaba. Namichi kun hunda'uun jajjabeeffamee shallamamuu iyyuu qaba jechuudha. Ani dhugaa dubbachuuf hedduu waan dinqii hojjete jechuudha. Namoonni tokko maal jedhu akkuma koomentii irratti argitanii hanqina qarshii waan jiruuf kanatti itti hafu akka qalbiitti fudhatanii jechuudha. Biyaansi isinii galee ani namoonni yeroo tokko beektanii waan ati xiqqoo ishee hin jenneeniif namichi kun ogummaa ani ofiisaatiif malatee ofiisaatiif hojjechuu jechuun akka maashiniitti hojjechuu jechuun dhugaa dubbachuuf
amma fakkeenyaaf suuruma takka siilma takka yoo ta'e kaasuudhaaf mamman nama dhiba. Kanaafiyyuu namtichi kun immoo ofii isaatii uummatee akkanatti hojjechuu jechuun dhugaa rabbii baay'ee na dinqee jechuudhaan inda'u jajjabeeffamuu qaba. Mana hidhaasutti darbatamuu qabu. Ani wanta inni ani sirreeffadhu kanarra jedhanii boodatti ogummaa argachuu qaba. Ani ogummaa qaba. Qarshii hojjechuu danda'a inni. Maaliin waaqatu hojjete qarshiis namumatu hojjeta waan ta'eef immoo waraqatarraa hojjete. Dhugumas immoo qarshiin ammaa kuni antini irraa hojjetama jechuudha. Qarshiin maalirraa akka hojjetamu irra hin beeku akkuma baradhetti gogaa hoolatti irraa akka hojjetamu quban qaba. So haa ta'u malee inni immoo waraqatarraa hojjetee waan inni irraa hojjetee iyyuu hin beeku. Gin qarshiin isuma qurruxiidha. Isuma qurruxii akkuma argaa jirtan dhugaa dubbachuuf dhibba tokko moo dhibba lama iyyuu nan qaba. Isuma qurruxii fakkaata jechuudha. Qarshii qurruxii dhuguma sobaati irreeffakkee jechuudha. Isuma qurrut godheetuma hojjete namichi. Ani akka yaada mataa kiyyaatti inda'um jajjabeeffamuu qaba. Jagnaanoo jedha. Namoonni tokko koomentii irratti dhugaa dubbachuun namni intini isaa dubbatee hin jiru. Namni mana hidhaatti darbatamu jedhee tokko hin jiru. Jajjabeeffamuu qaba. An akkana indee argameetiire jedhan Itoophiyaa. Hanqina birrii qabnaayyuu inda'um an akkana eessa jira. Jajjabeeffamuu qaba sirriitti jedhaniin. Dhugaadha maarree. Qarshiin jechuun ani fakkeenya. Egaa dhugaa dubbachuu fi namni Itoophiyaa keessatti gaafa ogummaa tokkoon beekamuu yookiin immoo beekamtii tokko argatu biyya keenya keessatti yeroo baay'ee hin jajjabeeffamu jechuudha. Biyaansi kun waan sirrii ta'ee fi ta'uu baatee dandeettii qabu irratti qarshii kun asobaa akka ta'e beekamaadha. Gin qarshiin kun beeksifachuu dhabeeti malee dhugaa dubbachuu fi dandeettii sirriitti nama qabudha. Namni akkanaa kun sirriitti jajjabeeffamee kan bakka waa hedduu hojjetuu danda'udha jedheetiin yaada. Yaa ta'u malee yeroo baay'ee jechuudha nama fakkeenyaaf namumti beekamtii qabu mootummaan Itoophiyaa hin jajjabeessu jechuudha. Abadan ijoollee xixiqqaa wantoota adda addaa hojjechuu danda'anii ogummaa qabanii akkasuma xiyyaara baraliisuu danda'an xiyyaara hojjechuu danda'an makiinaa hojjechuu danda'an ijoollee hin jiru jechuudha. Namoota hedduu jechuudha. Ani dhugaa dubbachuuf yeroo baay'ee waan gaafii natti ta'e tokko beekamtii akkasiisan gaafa argatanii xiqquma gaafuma takkittiisan waa ta'e jedhanii shillimaata waa xiqqoo itti kennanii ziim jedhuun. Osoo biyya biraa ta'e garuu namti beekamtii qabu suni sirriitti kan bakka wanti addaa qophaa'ee fi dhugaa dubbachuu fi yeroo tokko Ugaandaa keessatti jechuudha mucaa xiqqaa wayii waan ta'ee akka eenyutti hojjetee jechuudha. Akkuma taphaatitti hojjetee ture akka xiyyaaraatti jechuudha. Akkasuma makiinaa galbaacii waan akkasii kana hojjetee wanti sun sosochii waan akkasii qaba. Mucaan suni gara jajjabeeffamee gara Ameerikaatti darbee beekamtii guddaa kan argatedha jechuudha. Keenya namni Itoophiyaa keessatti beekamtii qabaachuu baatee ogummaa isaatiin iyyuu hin jajjabeeffamu yeroo baay'ee. Kanaafidha kanan jedhee kana fakkaataa keenya mootummaan homaa waan faayidaa qabu miti dhugaa dubbachuu fi namtichi kun immoo amma harka isaatiin hojjetee akka qalamaatti maashinii inni duraa sun maashiniidhaan miti kan hojjetee qalamaan harka isaatiin kan hojjetedha jechuudha. Waan hedduu nama dinqu gaafii namatti ta'uus dhugaa seeneen dura jechuudha. Kanan sinin jedha hordoftoota kiyya viidiyoo biraatiin hanga walitti deebi'utti turtii gaarii sinin jechuun jaalladha. Ingidihi viidiyoon keenya guyyaa irraa kan fakkaataa galeessummaa sinin jedha.